أوتوم كاتي جمّان نكتة جتة كمين أسوبسيسين كمين إيسا توجتة أوتو فيلتو نم تكوتون دبتشي فتين دبتشي سن إيستيديم تا شمرن ببريد دوجرو بريد شنية چولا Haadha koo si yaadeera harmee koo si yaadeera oolmaa kee sin daaganneemi gara kee fiigaan jira haadha koo si yaadeera dhiiganaaf dafitee jiru koof of qabde arjoomtee lubbuudhaan anaaf wareegamte harmee koo si yaadeera Siadera, adago siadera, harmiko siadera, olma kisinda ganeme, garake figanjera, adago siadera. Babo jma magale shagga ilkananani, hijaja lallan siade. كله كونرا نفني إجازة لله سيادة كله كونرا نفني درينا باجي فارر فازار مركا هذا راجا لله هنا في سنيغا أنو دوا دبي أفورا كبري سيمالين بوكتو نافكو تجالالي Lan koli bekta wadin mul'anne kos jireenyi kana atinan hubanne banda gubaa jiru barmalee jaalala dafii koonaaf ta'eessitu hunda caala achi keessatti amma Habaaboo Jimmaa jedha. Habaaboo Jimmaa gaafan jedhee sirbu waan ergaa biyyatti dabarfadhan seenaati. Namni gaafa Addis Furgaasaa maqaa dhooftu baadiyyaa biyya koo dafii kabira ana malee kabira hin jaallatini. Baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo gasaararraa fannee yeroo loon tiksiinu godaan keessa fiignee burraaqnee taphannu. Garafi lageni muken tullu gubba Babo jma magale shagga ilkananani hijaja lallan siade kulle konarra nafni hijaja lallan siade kulle konarra nafni Shote intala bajifar magale jma hanjirtu garanti yasinopsu takiti to nafkotu karkara giberoba garawa kangungume mananolu nanchora jalalake kabame Wow. Tolega akkam jirtan qabiltoota hordoftoota Forex Entertainment kun sagantaadha mollee keenya tingaarralee wal deebine sagantaadha mollee bifa wal fakkaatuun wal duraa duuban kan torbanitti guyyaa tokko isiniif dabarsaa jirru arrallee bifa addaatiin bifa ajaa'ibaatiin kan qabannee isiniif dhiyaanne haga xumura qophii keenyatti nu faana turaan afeerraa teenya tan kabajaati. Egaan akkuma beekamu dhama wallee irratti aartiin Oromoo sadarkaa kamirraa kee sadarkaa kamirra jira akkamitti hojjetamaa jira sadarkaa maalirra jira kan jedhuu fi akkasumas immoo sirboottan haaraa ba'anii fi sirboottan kanaan dura akkasumas diraamaa fiilmiiwwan afaan Oromootiin guutummaan guutuutti aartii Oromoo irratti hojjetamaa jiranu gama keenyaan kan xiinxallee simbiraan geenyu ta'a. Akkuma beekamu sirba ittiin jalqabne sirba Kadir Ahmadidha. Dubbii keenya irratti sirba kana namni baay'een hin beeku. Istaayiliin inni hojjetame istaayilii addaa ture. Sababni nuti irraa kaasnee dubbachuu barbaanne sirba haaraa gadhiisee jira torban kana keessa. Isaak dubbii irratti sirba haaraa osoo hin dhayne Kadir Ahmad sirba isaa kan jalqabaa ni yaadattoote sirba
ajaa'iba tokko qaba kan modelistii jennu hawwiir baga fureeti wajji sirbi tokko sirba sirraamee waan beektu qabaatti nu haasi dura sirba sana waan si dhibu utuu inni baay'een istuudiyoo keessatti beekan ture jimmatti hojjetame akka tasaa sirbi kuni istuudiyootti dhaqee sirba wayii hojjechuudhaaf jedhee mee sirba kana dhaggeeffadhu naan jedhee abbaan istuudiyoo kun yeroo sana isaa wajjin waliin beeknu turre gaafa dhaggeeffadhu sirba ajaa'ibaa natti ta'e beekta dhaggeeffadhe irra deddeebi'ee dhaggeeffadhe akka inni itti hojjetame sirboottan afaan Oromoo keessaa addadha. Amma Tizitaa kan jedhamu sana afaan Amaaraatiin gara caalu afaan Amaaraatiin hojjetama sirboottan sloon kuni sirba kana oromoomsee sloodhaan kan inni hojjetamedha waan ajaa'ibaati. Achi keessatti amma Habaaboo Jimmaa jedha. Habaaboo Jimmaa gaafan jedhee sirbu waan ergaa biyyatti dabarfadhen seenaati. Sanaan wal fakkaata waan ta'eef sirbi kun walaloo isaas yeedaloo isaas namni tokko kan inni yaadaan jaalallee isaa durii kan inni ittiin yaada isaa himatuu fi akkasumas ammoo akka nama naannoo Jimmaa ta'e dhugaa dubbachuuf walaloon achi keessa jiru amma fakkeenya dirreen abbaa Jifaar arfaasaa irra margaa hadaraa jaalalaa hin hafinsineegaa anoo dawaa dhabee afuura kee baree si malee booqadhu naaf kottu jaalallee. Olaan qolii beektaa waadde hin mul'anne jireenyi kana ati naan hubanne ganda gubaa jiru barmalee jaalala dafii koonaaf ta'eessitu hunda caala. Achi keessatti akka nama ergaa inni achitti dabarsu waa lama geessee dabarsa beekta. Jimmi maal akka fakkaattuu fi yaaddoo inni jaalallee isaatiif ibsullee jaalala isaatiif ibsu achi keessatti ilaala. Amma fakkeenya Habaaboo Jimmaa magaallee Shaggaal kaanaannani ija jaalalaan si yaade magaallee kun narraa nafini shootee intala abbaa Jifaar magaallee Jimmaa kan jirtu garaan kiyya sin obsu waan akkasii of keessa ammoo fakkeenya dirreen abbaa Jifaar arfaasaa irra marga dirreen abbaa Jifaar arfaasaa irra marga yeroo baay'ee akka naannoo keenyaatti yeroo arfaasaa yeroo roobni itti jalqabu kana jimmi kun maal akka fakkaattu kan inni ibsuu fi ergaan keessatti dabarfatudha waan akkasiiti sirbi sun. San qofaa miti numaa sirba siyaadi harmee hojii ammaslee kan itti aanu sirbi sunis anaaf ergaa guddaa qaba sanfaa haalan hin daawwadde jaalala haadhatii fi akkasuma dadhabbii haati ilma isheetti ooltu fi kana baa kan kaasu qabu sanillee olaaltee jiraatti sirba akkaan ergaa qabu. Kanaaf sirba sanirraayis haga tokko dubbannee karaa sirba isaa haarawatti dhufna. Akkasi sirbi suni dhugaa dubbachuuf taanaani sirbii haadhaaf hojjetamu garri caalaani ergaa kallattii tokkittii qofa qabatee deema yeroo baay'ee. Ansiif ga'een jira dadhabbii kan kee kana siifan kaffala namni jedhu baay'een sirboottan haadhaa hojjetame keessatti hin argu. Sirbi sun amma maal of keessaa qaba? Haadha koo si yaadeera, harmee koo si yaadeera, oolmaa kee sin daaganneemi gara kee fiigaan jira. Haadha koo si yaadeera, dhiiganaaf dafitee jiru koof of qabde, arjoomtee lubbuudhaan anaaf wareegamte. Harmee koo si yaadeera. Siadera, adego siadera, harmiko siadera, olma kisinda ganeme, garake figanjera, adego siadera. Sirba kana keessatti wanti ati irratti argitu maali? Dadhabbii isin dadhabde kana siif kaffaluuf ga'een jira. Dadhabbii kan kee kana oolmaa ati naaf oolte kana siif kaffaluudhaaf ga'ee jira kan jedhu kan ibsu. Gaaddisa kiyya taa'uun kan kee ga'ee jira anis ammanta jabaadhee oolmaa kiyya immoo karaa dandeeyyanilleen oolmaa ati naaf oolte siif hin deebisaa yaada jiru achi keessatti kan kaasu. Mee gamana dhufna amma karaa dammee hajuu sirba dhiyeenya baase sirba ajaa'ibaa kan aadaa teenyatan Jimma. Sangaa garaagarummaan inni sirba durii fi sirba lamaan amma haamnisanii fi amma inni sirbi kana jidduu jiru hagam takka.
sirba kana gaa quality ajaa'ibaan kan hojjetame modelistii beekamtu hanuuni wajjin kan achirra sirban walitti dhiyeenya jabaa qabdan jechuudha. Dubbii keenya irratti modelistiin mucaa biyya kootiiti aggaaroodha mana barumsaa tokko wajjiniin baranne akka tasaa ta'ee isii wajjiniin sirba kan kuusammaa haaraa gadhiifame kana isii wajjiniin hojjechuudhaaf turre kan walittis fide anadha inni hiriyaa kan gooti dubbii keenya irratti mucaan nama dandeettii addaa qabudha gara sirba kanaatti osoo hin deeminiin duratti biiftuu Oromiyaa keessa nama hojjetudha. Akkasumas sirba shaggooyyee tokko kan intinaa wajjiniin margituu wajjiniin baasee jira. Sirba sanarratti ammoo namni hedduun ni beektu jennee yaadna. Sirbee inni kun kan afuraffaa isaa waan akkanaatti natti fakkaata biiftuu Oromiyaa keessa nama hojjetudha. Nama walaloo feedaloo hojjechuudhaan beekamudha. Baay'ee nama dandeettii addaa qabudha inni jechuudha. Kanaaf aniif inni waltajjii adda addaa yeroo hedduu hojjennee jirra. Jimmaan keessatti waltajjiin tokko gaafa hojjete ana isaa nafiisaadha akkasumas ammoo bishiriyyaadha yeroo baay'ee wal arginee kan nu wajjin hojjennudha. Dandeettii inni waltajjii irratti qabu addadha. Sirboottan nama gara ofiitti fidee jijjiiree nama hojjechuu danda'udha. Dandeettii isaa maal nama daala beekta? Kadirree martuu fudhadhu. Kadir martuu walaloo tokko gara barbaadetti yeedaleessa bakka barbaadetti galcha istaayilii mataa isaatiin deema innis kunis kadir kunis sirba tokko gaafa fudhatee jedhu gara mataa ofiitti fida yeedaloo nama sana orjinaala sana osoo hin taane inni sun akkuma jirutti ta'ee gara ofiitti nama fidee danda'ee sirbuudha keessatti sirboottan inni hojjetu sirboottan warra duriitii wajjinii waawwal meeshaan inni itti fayyadamullee istaayiloonni inni itti fayyadamullee sirboottan warra durii kana wajjiniin wal fakkeessa yeroo baay'ee jechuudha. Ilumaatu sirba ammaa kana fa'aa sirba aadaa Jimmaa uffannaas haa ta'u sochiilee hawaasaa bifa mooderni taateen viidiyoo kilippii ajaa'ibaatiin kan hojjetamedha ammaan tana maxxanfame kunfaan. Sirba akkaan nama hawwatu daawwatamuu qabuusi. Sirbi kun tarii sochii hawaasa naannoo sanii wallaaluu hin danda'a. Ammoo akka sirba afaan Oromootti sirba ajaa'ibaati. Akka inni hubadhetti. Wanni sirba sanirraa hubatamus jaalalaa fi achi keessatti jechoonni inni fayyadame jechuudha ulfaata. Sunis ta'ee akkuma jirutti ta'ee ammoo namni kun nama aartiiti. Sirbi isaa sirboota afaan Oromoo sirban irraa wanni garaagara isa godhu akka nu hubadhetti sirba slow motionidha. Sirba bifa qabbanaa ta'een sirba achi keessatti kan nu hubadhe. Kanaaf anaaf nama addaati jechuu barbaadeeti. Baay'ee laal akka beekamu sirbi aadaa Jimmaa gara bifa sagalii qaba. Bifa adda addaa qaba. Amma fakkeenya oltumeeniif gattumeedhaan beekama sirbi aadaa Jimmaa. Garuu sirboottan hedduu morma jalee shukshuktee waan baay'ee of keessaa qaqqaba jechuudha. Amma fakkeenya akka Shanangibee keessatti kan guumaatti sirbamu gommaatti yeedaloon isaatis garaagaruma jechoonni isaa wal fakkaatan malee yeedaloon isaa garaagaradha. Guumaan akka guumaatti sirba gommaan akka gommaatti sirba. Amma fakkeenya garaagarummaan jiru maal akka ta'e beektaa? Gommaani ni ariifata yeroo sirbinu angommaadha. Shanangibee keessaa gommaa jalatti akka naannoo Aggaarotti jechuudha. Ni ariifanna. Gara asuma ollaadhuma gommaa kana gaafa dhufte gara maannaa kana dhufte jettu yeedaloon sanuma ta'eetuyyuu isa nuti asii ariifannu yeroo nuti ol kaanu jarri gadi bu'u. Yeroo nuti ol kaanu riitimiirra gadi bu'u jarri ol ka'u. Garaagarummaan ammi ta'e jijjira. Riitimiin isaallee garaagara. Amma fakkeenya sirba kan kuusaa kan Jimmaa haaraa fudhattes kana yoo laaltee fi sirbi Kadiree Ahmad kun hojjete riitimiin isaatillee addadha. Riitimii inni orjinaalli kan hawaasni guutuun sun durii sun ittiin beekamus riitimii kanadha. Riitimii Kadir kana. Hunda isaa of keessaa qaba jechuudha. Istaayiliiwwan salgan Jimmaan qabdu of keessaa qaba. Riitimii suuta jedhee sloodhaan deemuu fi riitimii godinni Jimmaa guutuun itti fayyadamudha yeroo baay'ee jechuudha. Inumaatu kun egaa waan ajaa'ibaa ta'eeti kan asirratti kaafnee irra dubbachuutti jiru. Ani kan na dhibe yeroo hedduu wallistoonni waa'ee Jimmaa kana haalan sirban. Inumaatu bareedduun Jimmaatuni ana maditti gurra na guutee jirti sii galee. Kanaaf wallistoota hedduu faarsa. San keessaa ammoo namoonni bifa haarawa bifa nama dinqisiisu bifa ajaa'ibaatiin sirban namoota takkee ta'anillee dhalattoonni Jimmaa kan hin beeku haguuti.
ammoo seenaan isaanii bifa amma deemaa jiru kanaan ammoo yoo fudhatte eenyu kun kanaan osoo jiru isa akka mee sirbootan Jimmaa fi Bunaa kun garaagarummaan jiru maali asirratti? Akkuma beekamu garaagarummaa wayii hin qabu. Jimma gaafa kaastu Jimmi maaliin beekamti? Bunumaan beekamti. Akkasumas immoo biyya babbareedduudha. Yeroo jedhu Oromoon hundi babbareedduudha. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan Jimmaan otoo amma kaate Jimmaan naqxee jettee kamiin haasofsiiseen kamiin dhiisatu jettee otoo filattu nam tokko otoo hin dubbachiisin dhiistee deemta. Shamarran babbareedduu jiru bareechan jechuudha. Keessatti garaa garuu kana faa gaafa deemte gara ganda kooti faa gaafa deemte dhugaa dubbachuuf taanaan amma sirba kana keessatti bareedduu Jimmaa sanyiin kake buna wajjin marge kan jedhu fa'aa of keessaa qaba sirbi kuni. Maaliif Jimmaaf bunni garaagarummaa hin qabanu akka bunaa urgooftaa akka suusii bunaa natti taate maal kuni maaliif Jimmi kan inni ittiin beekamu bunaani waan ta'eef kan bareedduu fi bunni kun kanaa walitti hidhata qaba jechuudha. Yaa bunni urgaa akka guutuu addunyaatti sadarkaa lammaffaa waan akka kanaarra jira kan oomishaanis haa ta'u jaallatamummaadhaanis haa ta'u Jimmi bunni jechuudha. Kanumaan gaa ammas gama sirba irraa dubbachuu barbaannu sirba addisuu duubatti haa deebinu. Yeroo baay'ee sirboottan ammaa kana xiinxaluudhaa fi sirboottan kanaan dura artistoonni durii hojjetan kaasuun baay'ee barbaachisaadha. Dur akkamitti hojjetamaa amma immoo akkamitti hojjetamaa jira sirboottan kun kan jedhuudhaan keessatti faa sirba Addisuu Furgaasaa hedduun jaalladha nama dinqisiifadhuuf nama jaalladhu keessaa isa tokkodha. Keessatti Addisuu Furgaasaa baadiyyaa biyya koodhaan beekama. Namni gaafa Addisuu Furgaasaa maqaa dhooftu baadiyyaa biyya koo dafii kabira ana malee kabira hin jaallatini sirba kana yoo fudhannee jenne bara sana keessatti sirbi akka kanatti ammayyeeffame ammatti nan hojjedha yoo jette akkasitti ammayyeeffame hojjetamu baay'een hin jiru. Sirboottan isaa keessaa koomentii jalatti sirba Addisuu Furgaasaa keessaa albama qaba waan ta'eef sirboottan hedduu qaba. Sirba kan jaallattanuu fi kan dinqisiifattanuu koomentii jalas nuu kaasniin jenna. Gama kanatti gaafa deebinu sirba inni baadiyyaa biyya koo jedhurraa kan dubbannu ta'a jechuudha. Sirbi baadiyyaa biyya dhalootaa koo jedhu suni egaa sirba jireenya baadiyyaatiif jireenya magaalaa walitti hidhu. Ta'ee ammoo sirba atammaan tan tuutee haate sirba ana malee kabiraan hin jaalatin jiru kana Khadiir Martuutu walaloo isaa kanneef namoonni ja'anis hedduutu jira. Seenaa isaa giseen wanni jiru wayita Khadiir Finfinnee seenutti isaan isa jai artistii Adinaa Mahammad jai Usmayyuu Musaa jai Daawutii Mokonnon jai warra achitti isa simatirraa tokko Khadiir akka wanni isaa keessatti dubbatetti ammoo sirba sani intala takka Finfinnee keessatti akkan dura Finfinnee dhaqeen jaaladde sirba walaloon interesanii barreesse kanneef akka jeettiin dhage dhugaatee sobatee dubbii keenya irratti tariitii Finfinnee keessaa bakka biraa ta'uu danda'a. Addisuu Furgaasaa nama Finfinnee keessa dhalatee guddateedha. Nama Finfinneeti. Finfinneedhuma sana keessa taa'eetu iyyuu sirboottan afaan Oromoo hojjeta ture. Sirba afaan Amaaraa hojjechuu osoo danda'u Oromummaan sadarkaa isiin hanga isiin qabdu asirratti hubachuu dandeessa. Baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutini siin dagadhu ani gandiyaa kakilee habaabileetiyaa na duraa mul'ata qe'ee warratiyaa qocoon keenya guddaan gubbaan faarachuusaa na duraa mul'ata dallaa balloo keessa tuulaa gaalabaatiif gootaraa midhaanii fagoona mul'atu tarree dhaabbatanii ooyiruun karaa maddii asheenni masnoota ililliin daraaree na duraa mul'ata baddeessaaf qurquraan na duraa mul'ata. Baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin siin dagadhu aniyaa. Laal yeedaloon isaa akka inni
si keessa miira baadiyyummaa wayii si keessatti uumu keessatti walaloon achi keessatti fayyadame qabeenya baadiyyaa hundasii waan keessa dabarfatte keessatti baadiyyaarraa keessatti dhalattee guddattee kaatee gara magaalaatti gaafa dhuftu waan baay'ee si yaadachiisa jechuudha. Inumatu sirbi kun sirba artistii Khadiir Said tokko na yaadachiise. Dhageessi arguu baatte waan baadiyyaan taate dhageessiif himayyoo sii galte kan jiru tokko sirbi sun sirba baadiyyaa namo intala baadiyyaa keessa magaalaa keessa dhalattee guddatte kan waa'ee baadiyyaa hin beekne nu haasimee baadiyyattiin si geessee waan baadiyyaan taate si barsiisaa kan jedhuuni sanii walnatti fakkaate numaa sirbi kun. Sanaan wal fakkaata amma fakkeenya qabiyyee inni waan achi keessatti ibse tokko yeroo ijoollummaa baadiyyaa keessatti dabarsitu tokko laal gasaararraa fannee yeroo loon tiksiinu godaan keessa fiignee burraaqnee taphannu gaaraa fi laggeenni mukkeen tulluu gubbaa awwaan irraanfannee seenaa keetu guddaa as keessa yeroo loon tiksitu qaccee alangaa kana faa qabattee yeroo taphattu waan baay'ee achi keessatti si yaadachiisa walaloo inni achi keessatti fayyadame jechuudha. Gaa sirba ajaa'ibaati. Ammoos as dhufeetu nyaata malee quubsa qilleensummaan keetu baadiyyaa biyya koo hin irraanfatamtu lafa dhaloota koo an waasin dagadhu garaan na boora'aa yeroon si yaadadhu baadiyyaa keessa dhalatee guddatte gaafa gara magaalaa yookaan irraa fagaatu keessatti biyya ormaa faagaa keessa gaafa jiraattee jettu akkati yaadaan gara biyyaatti deebitu sirboottan akka kanaa kun baay'ee barbaachisaadha dhufeetu jiraataan magaalaa hunduu ilmi namaa bu'uurri jalqabaa hundeen baadiyyumaa laal yoo baadiyyaatti oomishtee gara magaalaatti fiddeen alatti magaalaa waan ittiin jiraatu tokko hin qabu jechuudha. Bu'uurri jalqabaa hundeen baadiyyumaa kan jedhu baadiyyaa biyya koo haadha nama hunda hin irraanfatamtu seenaa keetu guddaa. Biyyee handhuura koo biyya koo baadiyyaa jireenyi ilma namaa sumarratti hundaaya magaalaan na galchus midhaaniif bishaani baadiyyaa biyya koo sin dagadhani baadiyyummaa kiyyatti ittiin boona'anii akkam baadiyyummaa kiyyatti boonu kan. Qalsi godhe tokko kana jechuudha. Sirba ka'umsa siiteerraa egaa kan jaalatturraa eeguun dubbii teenya irratti artistii jabaadha. Artistoota gartee gameessatan keessaa nama tokko. Maaliif jennaan sabboonummaas tahee guddina artii keessatti shoora leencaa qaba. Artistii Addisuu Furgaasaa. Dabri haga dhiheenyatti illee sirboonni inni ammallee sirbatti jiraachuu baatillee sirboonni inni sirbaa ture sirba haga hin qabne. Keessaafuu Finfinnee keessa taa'ee namni afaan Oromootiin yeroo sanitti akkatti gargaaruun jabina isarraa kan maddu. Akkasii jetin. Akkana. Egaan daawwattoota keenya sagantaan keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti torban gaarii isiniif haa ta'u.